እናሳዝናቸው በትክክል አወያየናቸው በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው መንግስት ይቅርታ ይጠይቃል Oduutenya jalqabaatiin ummata miine irra deebi'iin dhiifama gaafannaa jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gama biraatiin bulchaan Itoophiyaa mana pilaastikaan ijaaramu dhoorkuu beeksisan ministeerri muummee Abiy kana eessatti dubbatanii bal'inaan dhageessu oduu itti aanuun maatiin battee urgeessaa naga'aan biyya Ameerikaa qubatan ji'a torba dura haala suukanneessaan kan ajjeefame battee urgeessaa maatiin isaa biyya gadhiisaniiru gabaasa bal'aa dhageessu oduu biraatiin bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir mormiin isa mudachuu hordofee namoonni miidiyaa hawaasaa gubbaatti beekamtii qaban yookaan feemasoonni akka isa dhaadheessaniif dirqaa jiru jedhame tibbana miidiyaalee hawaasaa hedduu gubbaatti mormamaa kan jiran bulchaan godina Jimmaa namoota miidiyaa hawaasaa gubbaatti beekamtii qaban kan dhalootaan Jimma ta'an dararaa jiraachuun himameera bal'inaan dhageessu oduu teenyaa xumuraatii fi biyya alaatiin haleellaa Israa'el Libaanoositti raawwatteen hojjettoonni lubbuu baraaran 15 ajjeefaman Israa'el haleellaawwan gara jabinaa Libaanosii fi Gaazaa irratti raawwattu jabeessitee itti fufteetti gabaasa guutuu ni dhageessu akkam jirtu daawwattootaa hordoftoota aanolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like share subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha oduu teenyaa jalqabaatiin bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir mormiin isa mudachuu hordofee namoonni miidiyaa hawaasaa gubbaatti beekamtii qaban yookaan feemasoonni akka isa dhaadheessaniif dirqaa jiraa jedhame kanaanis namoonni miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhageettii qaban magaalaa Jimmaa jiraachuudhaaf rakkachaa akka jiran himame torbaan darbee irraa jalqabee miidiyaa hawaasaa Facebook fi TikTok gubbaatti namoonni hedduun bulchaa godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir osoo mormanii mul'ataniiru kunis erga godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Sallakkootti jiraattota gaaffii mirgaa gaafatan irratti qaamonni mootummaa dararaa geessisanii boodaadha godina Jimmaa aanaa Saxxammaatti lafa ummanni waggoota 65 ol itti fayyadamaa ture qabata lafa hektaara 22tiin lafa gara hektaara 50 olii ta'u humnaan ummata irraa qaamonni mootummaa fudhachuun gocha kana ummanni yoo mormuu ummata irratti ammoo qaamonni nageenyaa dhukaasa banuu ummata ba'anii galuu dhoorkuu daa'imman mana barumsaa irraa kutanii hambisuu dhukkubsataan mana yaalaa akka hin deemne dhoorkuun ummanni guutummaatti bahee galuudhaaf aanaa Saxxammaa fi godina Jimmaa aanota biraa keessattis rakkoo wal fakkaataan akka jiru jiraattoonni himaa turan dhimma kana Oromiyaa Miidiyaa Neetwork torbaan tokko dura erga gabaasee booda miidiyaa hawaasaa gubbaatti torbaan guutuudhaaf mormiin deemaa jira dhalattoonni Jimmaa gama miidiyaa hawaasaa keessumaa TikTok fi Facebookiitiin bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir erga dhufe ummanni keenya boqotee hin beeku jechuun taateen aanaa Saxxammaatti tahe taatee Jimma guutuutti tahaa jiru akka ta'e ibsaa jiru ummata akka itti dubbannu dhabnee wallaallee dhiifne dhugaa rabbii namichattiin Tijjaanii jedhamtu kun dhugaa rabbii erga inni dhufee ummanni keenya daguugamee ummanni keenya qabeenyi inni qabu ummata keenya irraa daguugamaa jira erga gaafa namichi kun dhufuuti ummanni keenya nagaa argateen beeku waraanaan qabeenyaan ummanni keenya saamamee dhumaa kan jiru erga Tijjaaniin kun dhufeeti dhugaa rabbii haa ta'u malee mormiin cimaan miidiyaa hawaasaa gubbaatti isaanirratti ka'uu kan hubatan Tijjaanii Naasir jiraattota magaalaa Jimmaatii fi naannawa isii kan ta'an miidiyaa hawaasaa gubbaatti beekamtii kan qaban akka isa jajan dirqisiisaa jiru jedhame namni hawaasa Jimmaa dararaa jiru obbo Tijjaanii Naasir badii isaa amanee osoo jiru badii isaa awwaaluudhaaf ammoo namoonni beekamtii qaban yookaan feemasoonni akka inni homaa hin balleessinetti akka nama gaariitti akka isa poosti godhan yookaan isa maxxansan
dirqaa jiraachuu AGM hubateera. AGM namoota miidiyaa hawaasaa gubbaatti beekamtii qaban lama dubbisee obbo Tijjaanii Naasir kallattiidhaan namoota miidiyaa hawaasaa gubbaatti beekamtii qaban akka isa jajan hojii hin jirre akka waan Tijjaaniin dalageetti akka dhaadheessan gaafachaa jiraachuu odeeffanneerra. Namoonni miidiyaa hawaasaa gubbaatti beekamtii qaban yoo obbo Tijjaanii hin dhaadheessine yoo ammoo waa'ee isaa daddeebi'iin poostii hin goone namoota kanarratti miidhaa geessisuuf dhaadataa jedhameera. Qondaalli kun kana kan godhuuf guutummaatti dararaa uummata irraan gahaa jiru awwaaluufi jedhameera. Yeroo dhiyoo as qondaaltonni mootummaa namoota beekamtii qaban fayyadamuun hojii hin jirre dhaadheessu badii isaanii awwaaluuf wayitaa tattaafatan ni mul'ata. Oduu itti aanuun ummata miine irra deebi'iin dhiifama gaafannaa jedhan ministirri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmad. Gama biraatiin bulchaan Itiyoophiyaa mana pilaastikaan ijaaramu dhoorkuu beeksisan. Ministirri muummee Abiy Ahmad magaalaa Finfinneetti manneen pilaastikaan ijaaramanii fi barandaa pilaastikaan tolfamu akka dhoorkamu dubbataniiru. Bulchaan Itiyoophiyaa Abiy Ahmad kutaalee magaalaa Finfinnee hunduma fuula duratti misoomni kooriidarii akka qaqqabu beekanii akka qophaa'an jiraattota akeekkachiisan. Karaawwan 8 irratti misoomni kooriidarii hojjetamaa jiru waliigalaan hektaara 2879 yoo ta'u dheerinni kooriidara kana kiiloomeetira 135 akka ta'u kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himaniiru. Ministirri muummee Abiy Ahmadii fi Aadde Adaanech Abeebee kana kan dubbatan guyyaa tokko dura gama hojii misooma kooriidarii wayita gaggeessanitti ture. Gama hojii misooma kooriidarii irratti qondaaltonni magaalaa Finfinnee akka ibsanitti iddoowwan misoomni kooriidarii itti hojjetamurraa namoonni qabiyyee lafaa qaban 6,500 ol akka ka'an ibsaniiru. Misooma kooriidariitiif beenyaa waliigalaa namoota qabiyyee lafa isaaniirraa ka'aniif birriin biiliyoona 11.9 akka kaffalamus eeran. Hanga ammaatti beenyaan birrii biiliyoona 5 kaffalamu qondaaltonni magaalaa Finfinnee beeksisaniiru. Aadde Adaanech Abeebee namoota qe'ee isaaniirraa ka'aniif lafti mana jireenyaa bakka kennamuuf hektaara 100 qophaa'e keessaa gartokkeen namoota lafa isaaniirraa ka'aniif kennamuu ibsan. Kana malees manneen jireenyaa 4,000 ol namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif kennamuu dubbatan Aadde Adaanech Abeebee. Ministirri muummee Abiy Ahmadis ijaarsa kooriidarii kana ilaalchisuun yaada laataniin warra biyya isaanii jaallatan dhaloota waa'ee biyya isaanii gaarii haasa'anii fi dhaloonni kooriidarii ijaarreef yoo dammaqe kan ijaarruuf dhalootaaf yoo ta'e haasaa wal fakkaataa dhageenyaa jechuun qondaaltota magaalichaatti dubbatan. Bu'uuraalee misoomaa magaalaa Finfinnee ijaaruurra darbees dhaloota magaalattii gitu uumuu qabnaa jedhan Abiy. Itti fayyadamaa fi eeggumsa bu'uuraalee misoomaa magaalattii irratti hanqinni guddaan akka jiru kan kaasan Abiy namoota margarra deeman, daandii biskileetii irra deeman, daandii miilaa dhiisanii asfaaltii irra kan deeman namoota hedduudha jedhan. Yaada kana jijjiirree dhaloota magaalattii gitu taasisuu qabnaan dubbii ministeera muummee Abiy. Bulchaan Itiyoophiyaa misoomni kooriidarii qabeenya biyyaa baafamuudhaaf ture hambisuu fi humna biyyattiin qabdutti fayyadamuudhaan ta'uu ibsan. Abiy Ahmad ijaarsa kooriidariitiin wal qabatee dhimmoota sirraa'uu qabu jedhanis kaasaniiru. Hooggantoota magaalichaa gama kanarratti argamaniif Abiy qajeelfamaas kennaniiru. Bulchaan Itiyoophiyaa itti fayyadama pilaastikii irratti yaada wayita kennan pilaastikiin biyya keessa jiru hawaasa irratti miidhaa qabu kaasaniiru. Namni kamiyyuu mana pilaastikaan barandaa irrattis ta'e mana buna keessatti gurguruuf ijaaramu seeraan ala ta'uu qaba jedhan. Itti fayyadama pilaastikaa ilaalchisee mootummaan federaalaa seera qopheessaa jiraachuu kan eeran Abiy pilaastikiin biyya akka hin seenne gochuuf yaalaa jirras jedhan. Finfinneetti ammoo barandaa pilaastikaan hojjetamu ammatti ittisuun akka barbaachisu eeran. Kana malees itti fayyadama diishii TVdhaaf fannifamu irratti yaada kan kennan Abiy naannoo manneen waliin jireenyaatti diishii danuu dhaabuurra tokkichatti namoonni akka gargaaramuu qaban dubbatan.
Ministeerri muummee Abiyyi dhimmoota biroo waltajjii sanarratti kaasan keessaa tokko waa'ee sababa kooriidarii kanaatiin hawaasni miidhamuuti. Wayita hojii misooma kooriidarii kana hojjannu namoota gaddisiisnuutu jira kan jedhan Abiyyi namoota hojii keessatti miine kana akkuma amma duraa deddeebiin dhiifama gaafachaa turre ammaas irra deebiin dhiifama gaafannaa jedhan. በዚያው ልክ ደግሞ ስንሰራ እናሳዝናቸው በትክክል አወያየናቸው በትክክል መረጃ ሰጥናቸው ሰዎች ኖሩ ይችላሉ ለነሱ በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው መንግስት ይቅርታ ይጠይቃል ግን የከተማው ነዋሪ መገንዘብ ያለበት ነገር ብዙ ሀገራት አሞ ጀዳን ቡልቻን ኢትዮጵያ ብይ አካኑማን ደደቢ ማለ ኢጃራምቱ አበደን ሂንጅርቱ ጀዳን ቀለበታቸውን ሀብላቸውን ሽጣውን ሀገር ይገነቡት በነፃ የሚገነባ ሀገር የለም ተጎርተን ነው ሀገር ልጆቻችን መንገነባው እና አጥር ይፈርስብን ቤት ይፈርስብን ለመልካም እስከሆነ ድረስ ኦዱብራቲን maatiin obbo Battee Urgeessaa naga'aan biyya Ameerikaa qubatan. Ji'a torba dura haala suukanneessaan kan ajjeefame Battee Urgeessaa maatiin isaa biyya gadhiisaniiru. Haati warraa obbo Battee Urgeessaa Aadde Sintaayyoo fi ijoolleen isaanii Ameerikaa dhaqqabuu ibsuun warra tumsa isaaniif godhe hunda galateeffatan. Hawaasa Oromoo guyyaa obbo Battee wareegamee kaasee gadda keenya qooddatan maallaqaan nu gargaaran yaadaa fi kadhannaadhaan maatii kiyya waliin dhaabbataniif galata guddaan galchaa jette haati warraa obbo Battee Urgeessaa Aadde Sintaayyoo Ambassaa. Imbaasiiwwan garagaraa nageenya keenyaaf dhiphatanii nu iyyaafachaa turtan hundi ulfinni keenya isin haa ga'u kan jedhan haati warraa obbo Battee Urgeessaa nagaadhaan Ameerikaa geenyeerraa amma kanaan bahee yaada kana kennus nageenya guutuun akka natti dhaga'amu hubadheetii jechuun dubbatte. Hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garagaraa jiran boo'ichaanis galateeffatan haati warraa obbo Battee Urgeessaa. Battee Urgeessaa nama qaalii uummanni fi biyyi dhabde ta'uu ni hubannaas jedhan haati warraa obbo Battee Aadde Sintaayyoon karaan keessa dabarre ulfaataadha kan jedhan haati warraa obbo Battee Urgeessaa qaamolee bakka nageenyi keenya wabii qabu akka qubannu nu tumsaniif irra deebi'iin nan galateeffadhaa jetteetti. Battee Urgeessaa uummata Oromootiif hagam akka barbaachisaa ta'e uummata Oromoo qofa osoo hin taane Itoophiyaa guutuuf hagam akka barbaachisaa ta'e natti mul'atee jette haati warraa isaatun. Obbo Battee Urgeessaa ebla darbe erga ajjeefame amma ji'a torba guutuu isaati. Ajjeechaa obbo Battee Urgeessaa irratti qorannoo walabaa akka gaggeeffamu dhaabbileen idil addunyaa gaafatanis qorannoon gaggeeffamaa jiru hagas mara hin jiru. Ajjeechaa sana immoo Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa qaamoleen nageenyaa akka raawwatan haga pirezidaantii naannoo Oromiyaatti xalayaadhaan beeksisee ture. ባለቤቴ Battee Urgeessaa ከሞተ 7ኛው ወር ሊሞላ ነው። በዓለም ያላችሁ ሀዘናችንን የተካፈላችሁ የኦሮሞ ኮሚኒቲ Battee ለህዝቡ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ በሀዘናችሁ ባለው ነገር ሁሉ አይተናል። እሱ ካረፈበት ጀምሮ በሀዘናችን ያለቀሳችሁ ከኛ ጋር ያዘናችሁ በገንዘባችሁ በሐሳባችሁ በጸሎታችሁ የረዳችሁን የኛን ሰላም መሆን ደግሞ ማለት ሰላም መሆናችንን ድምጻችን ሲጠፋ oduu teenya xumuraatiin haleellaa Israa'el Libaanoositti raawwatteen hojjettoonni lubbuu baraaran 15 ajjeefaman. Israa'el haleellaa gara jabinaa Gaazaa fi Libaanoositti raawwattu cimsitee itti fufteetti. Haleellaa Israa'el wiirtuu ittisa balaa kaaba baha Libaanoos irratti raawwatteen hojjettoonni lubbuu baraaran 15 ajjeefamu aanga'oonni biyyattii beeksisaniiru. Haleellaa magaalaa Duris keessatti raawwatame kanaan gamoon eejensii ittisa siviilii mootummaa Libaanos waliin hojjetus barbadaa'eera. Eejensiin kun garee Iraaniin deeggaramu Hizbollaa waliin hidhata tokkollee akka hin qabne ibsameera. Haleellaa kanaan itti gaafatamaan eejensii magaalattii Bilaal Raadaa ajjeefamuu bulchaan kutaa biyyattii
Baachir Kihoodir ibsaniiru. Gocha gara jabinaa jechuun haleellaa ministeerri fayyaa Libaanos ibse kana humni waraanaa Israa'el garuu dhimma kana irratti deebii homaa hin kennine. Ejensiin ittisa siviilii Libaanos hojii barbaachaa lubbuu baraaruu fi balaa abiddaa balleessuu dabalatee tajaajilaawwan yeroo balaan qaqqaban irratti waajjira hojjetudha. Haleellaa Israa'el bulchiinsa kibba Naabaa keessatti Kamiisa raawwatteen dameen wiirtuu ejensii ittisa siviilii kana magaalaa Saalim keessatti argamuu barbadaa'eera. Haleellaa kanaanis ogeessota fayyaa 5 dabalatee namoonni 6 ajjeefamuu maddi oduu mootummaa Libaanos NN gabaaseera. Israa'el haleellaa fulbanarraa kaastee gaggeessaa jirtu yoo xiqqaate hojjettoonni lubbuu baraaranii fi fayyaa 192 ajjeefamuu Ministeerri fayyaa Libaanos himeera. Israa'el guyyoota dhiyoo asitti magaalaa guddoo Libaanos Beeruut karaa qarqara kibbaan dabalatee haleellaa qilleensarraa bakkeewwan birootti raawwachaa jirtu cimsitee itti fufteetti. Israa'el haleellaa qilleensarraa guyyoota 4 osoo walirraa hin citin gaggeessaa kan jirtu yoo ta'u, kanaanis bu'uuraalee misoomaa gurguddaa biyyattiin qabduu fi hawaasa nagaa daaraa taasisuu irratti argamti. Libaanos keessatti waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamuuf waamichi idil addunyaa dhiyaachaa kan jiru yoo ta'u, aangoonni Ameerikaa yaada waliigaltee jalqabaa aangoota Libaanosiif dhiyeessuun isaanii ni yaadatama.